Akkam jirtu barattoota har'a waa'ee tuutota qoyyabuu waliin ilaalla. Tuutota qoyyabuu keessatti wantoonni nuti har'a ilaallu makoo tuutotaa, kipha tuutaa akkasumas immoo tuuta waliif alagaa kan jedhu hiikoo isaanii fi fakkeenya akkasumas immoo gilgaalas waliin hojjenna. Hiikoo makoo tuutotaa irraa na jalqabnu. A fi B'n tuuta yoo ta'anii miseensota yoo qabaatanii kanaaf miseensonni A fi B walitti yeroo dhufan yookaan immoo walitti yeroo dabalamanii makoo tuuta jedhamu jechuudha. Mallattoon makoo tuutaa haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kun A makoo B'ti jechuudha. Kanaaf miseensonni A keessa jiranii fi miseensonni B keessa jiran yeroo walitti dhufanii miseensa tuuta fakkeenya haa fudhannu. Fakkeenya isa kanarratti jalqabaa irratti jechuudha. Aan tuutota miseensota akka 3, 4, 5, 6 of keessaa qaba. Baan immoo A, B, 1, 2, 3, 4 of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf tuutonni kun yeroo walitti dhufanii miseensonni tuuta A fi B yeroo walitti dhufanii 1, 2, 3 amma fakkeenyaaf 1, 2, 3, 4 asirraa fudhannee akkasumas immoo 5 fi 6, 4 lamaaniifuu tokko waan taateef yeroo tokko qofaa barreessina jechuudha. Miseensota irra deddeebi'aman yeroo tokko qofaa barreessina. Kanaaf miseensota lamaan kana walitti daballee tuuta A makoo B uumuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo kipha tuutotaati. Kipha tuutotaa keessatti isaan kunis waa'ee tuutota lamaa haasofna. Tuutonni lamaan miseensota wal fakkaatu kan qaban jechuudha. Yookaan immoo miseensa lamaanuu tuutota lamaan keessatti argaman kipha tuutaa jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya jalqabaa fudhanne irratti 3, 4, 5 fi 6 tuuta A keessa jiru. B keessa immoo A, B fi 1, 2, 3, 4tu jira. Ammas keessatti 4 bakka lamaanuu keessatti ni argama jechuudha. 4 miseensi kun bakka lamaanuu keessatti ni argama. Kanaaf tuutni kun kiphni isaa maalidha? Lakkoofsa 4dha jechuudha. Lakkoofsa 4dha. Kanaaf kipha tuutaa yeroo jennu miseensa tuutota lamaan keessatti argamu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenya as keessaatii yoo fudhanne kan A fi B haa fudhannu. A kipha B yeroo ilaallu Aani A, B, C, D fi Eedha. Baan immoo kun Aadha. Baan immoo 1, 2 A, B, Cdha. Isaan kana dha jechuudha. A kipha B innaa barbaannu miseensa tuuta lamaanuu keessatti argamu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf miseensota tuutota lamaan keessatti argaman yoo barbaannu Aan yoo ilaalle Aan as keessatti ni argama. A fi B keessatti ni argama. Baas yoo ilaalle B lamaan keessatti ni argama. Caas yoo ilaalle lamaanuu keessatti ni argama. Daan Een lamaanuu hin jiran jechuudha. Tokkos lamas as keessa hin jirani. Kanaaf Aan kipha B'n warra amma jala sararree kanadha jechuudha. A, B, C jechuudha. Isaan kun A kipha B'ti jechuudha. Makoosaa yoo barbaanne immoo A makoo B yoo barbaanne immoo akkamittiin barbaanna? Miseensota A fi B walitti daballee sana booda immoo miseensota yeroo lama argaman immoo si'a tokko qofaa barreessina jechuudha. Kanaaf A, B, C, D, E akkasumattiin barreessuu dandeenya. A, B, C, D, E A keessatti warra argamanidha. B keessatti immoo A, B, C'aan lamaan keessatti waan argamuuf erga barreessine irra hin deebinu jechuudha. Kanaaf as keessatti kan itti daballu eenyudha? 1 fi 2dha jechuudha. 1 fi 2tti daballaa jechuudha. Sana booda A makoo B'n haala kanaatiin barreessuu dandeenya. A kipha B's haala kanaan barreessuu dandeenya. Kanaaf A kipha B'anii amala jijjiirraa iddoo qaba. Kana jechuun A kipha B'n walqixa B kipha A jechuudha. Kanaaf bakki jijjiiramuunsaa garaagarummaa hin qabu. Akkasumas makoo irrattis A makoo B fi B makoo Aan walqixadha jechuudha. B makoo Aan walqixadha jechuudha. Kanaaf amala jijjiirraa iddoo qabu jechuudha. Amala jijjiirraa iddoo qabu jechuudha.
iddoo qabu jechuudha. Inni kan biraa tuuta waliif alagaadha. Tuuta waliif alagaa jechuun akkuma maqaa isaarraa hubachuu dandeenyu kibni tuuta lama tuuta duwwaa yoo ta'e tuutonni kun waliif alagaa jedhamu jechuudha. Kanaaf A kipha baan tuuta duwwaa yoo ta'e tuutni kun maal jedhama? Tuuta waliif alagaa jedhama jechuudha. Tuuta waliif alagaa jedhama jechuudha. Kanaaf haala kanaan ilaaluu dandeenya. Kan biraa baay'ina lakkoofsa A makoo barbaaduudhaa fi haala salphaadhaan baay'ina lakkoofsa miseensa A akkasumas immoo baay'ina tuuta B walitti erga daanee booda hir'isuu baay'ina A kipha B barbaannaa jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een baay'ina lakkoofsa A makoo B barbaaduudhaaf baay'ina lakkoofsa A ida'uu baay'ina lakkoofsa B hir'isuu baay'ina A kipha B barbaaduu dandeenya jechuudha. Kana fakkeenya irratti ni hojjenna. Gara Gilgaalaatti yeroo deemnu fakkeenya isa tokkoffaarraa isa irra jiru haa ilaallu. Tuuta A akkamittiin nuuf kenne? Tuutni A xaan miseensa lakkoofsa lakkaawwiiti. Miseensa lakkoofsa lakkaawwiiti. Akkasumas immoo xaan lakkoofsa qobxii irra xiqqaa torbaati. Kanaaf miseensota isaa yommuu ilaallu lakkoofsa qobxii kan jedhamu lakkoofsa mataasaa fi lakkoofsa tokkoof qofaa hiramudha. Achi keessaas immoo 2 fudhachuu dandeenya, kan biraa 3 fudhachuu dandeenya, 5 fudhachuu dandeenya, kan biraa isaanuma kana qofaa. Inni lammaffaa tuuta B'dha. Tuuta B keessatti immoo yaan miseensa lakkoofsa lakkaawwiiti. Yaan miseensa lakkoofsa lakkaawwii akkasumas immoo lakkoofsa guutuu irra xiqqaa. Isaan kanas yommuu tarreessinu lakkoofsa guutuu warri ta'an 2, 4, 6 lakkoofsa kanneen jechuudha. Kanaaf asitti lakkoofsa qobxii A qobxii B yommuu ilaallu miseensa tuuta lamaanuu keessatti argamu barbaanna jechuudha. 2 ilaaluu dandeenya. Bakka lamaanutti ni argama waan ta'eef 2 kaa'uu dandeenya. Lakkoofsi biraa hin jiru waan ta'eef kanumaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Gara gaaffii isatti aanutti immoo yommuu darbinu gaaffiin inni lammaffaas wal fakkaata waan ta'eef gara sadaffaatti haa darbinu. Sadaffaa irratti immoo dhugaaf soba jechuudhaan himoota armaan gadii kana mirkaneessedha waan ta'eef har'a yommuu jalqabnu Aan cita tuuta B'ti yoo ta'e A makoo B'n walqixa B ta'aadha. Aan cita tuuta B jechuun miseensonni A hundi isaanii maal keessatti argamu? B keessatti argamu jechuudha. Kanaaf A fi B yeroo walitti maknu B'dhuma argannaa jechuudha deebisnee. Maaliif Aan B keessa citee waan ba'eef makoon isaanii maal ta'a? B ta'a jechuudha. Kanaaf himni kun dhugaa ta'a jechuudha.